ibse lola cimaa guyyaa kaleessa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Bilxiginnaan bobbaasu jidduutti gaggeeffame kanaan ajajoota waraana Bilxiginnaa dabalatee loltoonni murna aangorra jirutti sanadduun ajjeefamuu maddeen waraanaa OMN ibsanii jiru. Kana malees Bireenii Qawwee AKM raadiyoo qunnamtii fi dookumantiiwwan garaagaraa dabalatee meeshaalee waraanaa fi rasaasaa lakkoofsaan danuutaan booji'uu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbuma kana aanaa warra jaarsoo magaalaa Qacammee keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kaampii hidhattoota Bilxiginnaa weeraruun haleellaa raawwateen miidhaa cimaan waraana Bilxiginnaa mudachuu himanii maddeen odeeffannoo OMN. Dookumantiin iccitii hedduu of keessatti qabates harka waraana bilisummaa Oromoo galee jiraachuu ibsane. Qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuun mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo qabsaa'uuf mirkaneessuu fi roorroo uummata Oromoo mudatetti xumura gochuuf jabaatanii qabsaa'uun akkaan barbaachisus maddeen waraanaa dhaamaniiti jiru. Oduu keenyatti aanuun manni maree bakka buutota uummataa kaadhimamtoota komishinii marii biyyaalessaa ifa gochuu hordofee adeemsi maqaa komishinii marii biyyaalessaa jedhuun deemaa jiru hirmaachisaa fi walabummaa akka hin qabne ta'uu bakka buutota paartilee dubbisuun Addis Standard gabaaseeti jira. Koongiresiin Federaalaa Oromoo torbee muraasa dura dogongorri komishinii maxxannee dhaabuu fi tarkaanfilee kanaan wal qabatanii fudhatamaa jiran akka sirreeffaman jechuun waajjira ministeera muummichaa fi Paarlaamaan xalayaan gaafatee tures deebii akka hin argatin beekameeti jira. Gabaasa qindaa'ee Maamurtu dubbisa. Adeemsi maqaa marii biyyoolessaa jedhuun taasifamaa jiru hirmaachisaa fi walaba akka hin taane bakka buutonni paartiilee ibsani. Manni marii bakka buutota uummataa kaadhimamtoota komishinii marii biyyoolessaa ifa gochuu hordofee adeemsi maqaa komishinii marii biyyoolessaa jedhuun deemaa jiru hirmaachisaa fi walabummaa kan hin qabne ta'uu bakka buutota paartiilee dubbisuun Addis Standard gabaaseeti jira. Bakka buutota paartiilee KFO, ABO fi adda bilisummaa uummata Ogaaden dhimmicha irratti dubbisu isaa kan ibse Addis Standard adeemsi komishinii walabaa dhaabuu fi kaadhimamtoota adda baasuu loogii irraa bilisa kan hin taane waan ta'eef waamicha gama paarlaamaatiin isaaniif taasifame paartiileen isaanii akka hin hirmaanne bakka buutonni kunniin mirkaneessanii jiru jechuun gabaasee jira. Addis Standard dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachise kana ilaalchise yeroo dheeraaf gaaffii kaasaa kan turan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi humnoonni federaalistii kanneen biroo adeemsa gamtokkee komishinii maxxannee dhaabuuf paartiin Bilxiginnaa taasisaa jiru irratti gaaffii bu'uuraa kaasaa jiru. Komishiniin murtii fi fedhii hoggansa Bilxiginnaa qofaan bu'uureeffamaa jiru rakkoolee yeroo ammaa Itoophiyaa hudhanii qabaniif jaarmiyaalee hunda hirmaachisee fi hundaan amanamuutu barbaachisaa jechuun xinxalli bal'aan torbee gaazexaa Foreign Policy fi Aljazeeraa irratti maxxanfamanii turani. Koongiresii Federaalaa Oromoo torbee muraasa dura dogongorri komishinii maxxannee dhaabuu fi tarkaanfilee kanaan wal qabatanii fudhatamaa jiran akka sirreeffaman jechuun waajjira ministeera muummichaa fi paarlaamaa xalayaan gaafatee tures deebii akka hin argatin beekameeti jira. Oduma wal qabateen ammoo ijaarsi komishinii maxxannee dhaabuuf taasifamaa jirus ta'ee mariin biyyoolessaa osoo hin dhalatin du'ee jirani. Hayyuu fi xinxalaan siyaasaa Reenel Riifort dhimmicha irratti yaada karaa fuula tiwitara isaanii barreessaniin mariin siyaasaa paartiilee humnoota federaalistiitti kanneen akka KFO, TPLF, ABO fi adda bilisummaa uummata Ogaaden hin hirmaachisne marii osoo hin eegalamin fashalaa'eedha jechuun ibsanii jiru. Waraana biyyattii keessatti babal'atee deemaa jiru mariin furuuf karaa saaqa jaamee eegamaa kan ture waltajjiin marii biyyoolessaa jalqabumarraa fashalaa'uun isaa qaamolee hedduu biratti dubbii ijoo tahee jira. Oduu keenya gama birootiin godina Matakkal aanaa Dibaaxitti waraanni Bilxiginnaa ajjechaa suukanneessaa raawwachuu itti fufe. Matakkal aanaa Dibaaxii ganda Caancoo Jaamuu keessatti waraanni Bilxiginnaa obbo Abaanamuu Ayyaanaa fi obbo Taakkalaa Mangashaa namoota jaaman haala suukanneessaan ajjeesu jiraattotarraa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Namoota kana mana isaanii keessaa fuudhuun bosona geessanii bakka Giiphoo jaamtuun beekamtutti ajjeesuun reeffa isaanii gatuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Namoonni kun lameenuu qonnaan bultoota yoo ta'an abbootii ijoolleeti. Amajjii 11 bara 2022 halkan sa'aatii 3tti milishaan Amaaraa kan mootummaa Bilxiginnaatiin deeggaraman godina Matakkal aanaa Dibaaxii naannoo magaalaa Gaaleessaa jaamtu bakka Jajjaba Giissaa jaamtutti ukaasa bananiin shamarran 4 rukutuun yoo ajjeesan 3 ammoo madeessu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Muhammad Fantaalletu gabaase.
hojjettoonni hojii mootummaa seektara adda addaarra hojjetan fedha isaanii malee deeggarsa raayyaa ittisaa jiruun miindaan isaanii irraa muramaa jiraachuu himu. Harargee Bahaa aanaa Fadis keessatti miindaa jaarraa birree 500 hamma 1000tti muraa jiru. Kana malees ji'a adoolessaa qofa keessa isaan bara 2013 fi adoolessaa 2014 akka lakkoofsa biyyattii isaan guddina argatan jaame ammoo miindaan guutuun kaffalamaa fi akka hin jirre komatu oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hojjettoonni hojii mootummaa seektara adda addaarra hojjetanii fedha isaanii malee maqaa deeggarsa raayyaa ittisaa jiruun miindaan isaanii irraa muramaa jiraachuu himu. Gochi akkanaa kun ji'oota duras cimee raawwatamaa kan ture yoo ta'u tibbana ammoo bifa haaraan itti fufee jiraa jiru hojjettoota mootummaa jidduu isaan Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaan dubbise. Akka fakkeenyaatti Harargee Bahaa aanaa Fadis keessatti miindaa ji'arraa birrii 500 hamma 1000tti muraa jiru. Kana malees ji'a adoolessaa qofa keessa isaan bara 2013 fi adoolessa 2014 isaan guddina argatan jaame ammoo miindaan guutuun kaffalamaa fi akka hin jirre komatu. Haala jireenyaa ulfaataa kanaan walqabatee rakkoo jabaa keessa jirraasii jiru. Bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessa ammoo isaan dippiloomaa irraa gara digiriitti guddatan guddina kaffaluu didan kan jiru miseensi hojjetaa mootummaa kun gammoojjii bishaan dhugaatii argatuuf ulfaataa ta'e keessatti rakkoo biraatiif saaxilamaa jirra. Sababii ta'eef qaamni dhimmi kun ilaallatu furmaata waaraa akka nuuf kennu barbaannaa jiru. Isaan haala mudate irratti gaaffii kaasan. Shanee deeggartuu akkasuma miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun doorsisu. Kanaaf ammoo qaama rakkoo nu mudateef fala barbaadu dhabnee rakkachaa jirraa jechuun himu. Rakkoo hojjettoota mootummaa aanichaa mudataa jiru kanaan keessumattuu barsiisonni haala ulfaataa keessatti hojii dhaloota qaruu hojjetaa jirru. Miidhamtoota taanee jirra jechuun madda odeeffannoo OMN dhimmicha irratti aanaa Fadis irraa dubbise kan biraa ibsanii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti sadaasa 2020 eegale hordofuun humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa wajjin lixa Tigraay kan weerare waraanni Bilxiginnaa lafa humnaan qabamee jiru kana gadi dhiisee akka hin baane beeksisee jira. Dubbi himaan Central Command Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti hoogganaan Bilxiginnaa eenyu akka ta'e hin beekamu yeroo Abiy Ahmed dhimma nagaa irratti haasaa jirutti qondaalonni waraanaa ammoo waraana labsaa jiru. Kuni yaalii araara gufachiisuu waan jiruuf hawaasni idila addunyaa callisee ilaaluu hin qabu jedhanii gabaasa qindaa'ee Muhammad Fantaalletu dubbisa. Waraanni Bilxiginnaa Tigraay lixaa keessaa bahuuf karoora kan qabne beeksise. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti sadaasa bara 2020 eegale hordofuun humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa wajjin lixa Tigraay kan weerare waraanni Bilxiginnaa lafa humnaan qabamee jiru kana gad dhiisee akka hin baane beeksisee jira. Ejjennoo waraana Bilxiginnaa kana kan beeksan ajajaa waraanaa Bilxiginnaa Birhaanuu Juulaa yoo ta'an wareegama barbaachisu hunda kaffallee daangaa Sudaanii wal qunnamsiisu kana ni eegna jechuun dhaadatan. Ajajaan waraanaa Bilxiginnaa kana kan jedhan sirna badhaasa fi guddina sadarkaa qondaalota waraanaa damee kaaba lixaa tibba kana huumaraa irratti taasifame irratti yoo ta'u dhimmichis dubbii ijoo ta'ee jira. Wayyaaniin daandii kana bansiisuuf marsaa 8 yaalii waraanaa taasisaa ture kan jedhan Birhaanuu Juulaa humnoonni alalleen karaa kana saaquu fi Itoophiyaa diiguu barbaadu jechuun himatan. Yeroo ammaa humnoonni Tigraay fi waraanni Bilxiginnaa addoota waraanaa adda addaatiin walitti gaarreeffannaa keessa seenuun himamaa kan jiru yoo ta'u dhaadannoon waraana Bilxiginnaa kun yaalii jaarsummaa taasifamaa jiru gufachiisuu danda'a sodaa jedhu uumaa jira. Mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin dhimmicha irratti deebii kenneen sirni Bilxiginnaa yaalii nagaa buusuu gufachiisuuf dibbee waraanaa reebaa jira jechuun himate. Dubbi himaan Central Command Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti hoogganaan Bilxiginnaa eenyu akka ta'e hin beekamu. Yeroo Abiy Ahmed dhimma nagaa irratti haasaa jirutti qondaalonni waraanaa ammoo waraana labsaa jiru. Kunis yaalii araaraa gufachiisaa waan jiruuf hawaasni idil addunyaa callisee ilaaluu hin qabu jedhan. Humnoonni Tigraay duula waraanaa bal'aa baatii yoo tabajjii dabre taasisaniin waraanni Bilxiginnaa fi loltoonni Shaabiyaa Tigraay keessaa erga bahanii booda lafti bal'aan lixa Tigraay kan Sudaaniin wal daangessu Walqaayit, Humaraa fi Tsagadee jedhaman humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa fi waraana Bilxiginnaatiin akkuma qabamanitti jiru. Oduu teenya xumuraatiin Itaaliyaan walta'iinsa waraana Itoophiyaa waliin qabdu adda kutte. Biyyattiin waliigaltee waraanaa kanaan dura Itoophiyaa waliin qabdu adda kutuu isii kan ibse ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itaaliyaati.
Italiin waliigaltee waraanaa kan adda kutte meeshaaleen waraanaa Itoophiyaa ergatuu badiif oolaa jiraachuu irraan kan ka'e paanaroomaan qondaalota biyyattii hubeeffachuun gabaasee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed wal waraansa guutuu biyyattii keessatti qabsiiseen lammiileen biyyattii hedduun gaagama ulfaataaf saaxilamanii jiru. Adeemsi bulchiinsi Abiy Ahmed filate kun sarbamiinsa mirga dhala namaa suukanneessaaf sababaa ta'ee jira. Bu'uuruma kanaan keessumaa biyyoonni lixaa hariiroo Itoophiyaa waliin qaban adda kutaati jiru. Mootummaan Faransaay bifuma wal fakkaatuun kanaan dura hariiroo walta'iinsa waraana mootummaa Abiy Ahmed waliin qabu adda kutuunsaa ni yaadatama. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti Itoophiyaan qoqqobbii dinagdee fi dippiloomaasiitiif saaxilamtee jiraachuunis ni beekama. Yihuun Engidaatu gabaase. Hayyan daawwattoota OMN oduu sa'aatii tanaaf qabanne sanguma ammatti daawwattanidha. Antooduu isinitti himte Faayisaa Ilaas gamoo ogummaa teekne.